Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu har'a ana dassuu duulaatu oduu isinitti hima. Itoophiyaa keessatti hongeen akkaan hammaataa jira. Yeroo ammaa kanatti yoo xinnaate namoonni miiliyoona 15 beelaa jiru jedhee dhaabbanni gargaarsaa Tiirfand jedhamu. Ganna 50 keessatti biyyattiin akkas beeloftee hin beektu yeroo jedhu miiliyoona 15 kana keessaa miiliyoonni 10 fi 200,000 ta'an yeroo ammaa kana nyaataa fi dhugaatii hatattamaa isaan akka barbaachisullee beeksiseera. Kana keessaa immoo miiliyoona 6 kan ta'an daa'immanidha jedhe Aljaziiraan immoo. Dhaabbileen gargaarsaa fi mootummaan Itoophiyaa balaa beelaa kana hamqisuudhaaf sochii eegalanillee hanga ammaatti gargaarsa kanaaf kan oolu maallaqa 500 qofaadha kan isaan argamsiisanii jedhanii itti gaafatamaan Tiirfandii damee bahaa fi kibba Afrikaa obbo Doonaald Maafundis. Sababa hongee kanaan loon isaaniillee jala du'aa jiru. Addee Shaggee Roobaa Fantaallee re'oonni 30 fi hoolonni 40 sababa caamsaan kan ka'e jala du'aniiru jedhee maddi oduu Kiristiyaan Tudee jedhamu. Godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti qabeenya namoota gara mootummaa goranii irratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Arsii Nagallee keessatti qabeenya nama waraana agaazii sooruu irratti tarkaanfiin fudhatame. Magaalicha keessaa agaaziin hoteela obbo Tasfaayee Dilboo keessatti soorama Oromoota hidhaa fi ajjeechaa turani. Humni addaa qabeenya obbo Tasfaayee irratti tarkaanfii fudhateen kan qarshii 50,000 baasu jalaa barbadeesseera. Mootummaan immoo waan kana uummata hidhaa fi ajjeesuudhaan gumaa ba'aa jira. Konkolaachisaa maqaan isaa Taarikuu jedhamu kaleessuma agaaziitiin ajjeefame akka oduu nu ga'eetti. Godina Shawaa Kibba Dhiyaa aanaa Walisoottillee qabeenya dura taa'aa gandaa kan Oromoota hiraarsaa ture jedhame tokkorratti tarkaanfii fudhatame. Ganda dirree dullattii keessatti dura taa'aan ganda sanaa gibira mootummaadhaaf kafaluu diddan jechuudhaan hidhattoota qabatee gandarra deemuudhaan uummata hiraarsaa waan tureef warshaan baabura isaa midhaan daaku humna addaatiin jalaa barbadaa'eera jedha oduun achirraa raadiyoo sagalee Oromoo qaqqabe. Mandii keessatti kaleessa kaabinoonni guyyaa dhaabbanni dunguraasummaa uummata Oromoo itti dhalate kabajuudhaaf mana barumsaa sadarkaa tokkoo keessatti yeroo wal gahan ijoolleen dhagaa itti guuraa oolan. Uummanni aanichaa bahanii akka ayyaana sana kabajaniif waamamanillee irratti hin argamne. Kaabinoonni sun ijoolleen akka dhagaa nutti guurtu kan godhe dargaggootaa fi namoota gurguddoodha jechaa jiru jedha oduun nu gahe. Hawaasni Oromoo Viiktooriyaa Awustiraaliyaa keessatti har'a guyyaa gootota Oromoo kabajatanii oolan. Sirna sana dhaabasaa jira hordofeera. Ayyaanni irra kabajame kun guyyaa gootota Oromoo kan eebela 15 kabajamu yaadachuudhaani. Guyyaa kana yaadachuudhaan hawaasni Oromoo magaalaa Meelboorn jiru keessuma miseensonni adda bilisummaa Oromoo guyyaa irraa sagantaa gaggeessan irratti dungoon qabsiisameera, faaruun adda bilisummaa Oromoos dhageessifameera. Maanguddootis akkuma aadaatti eebba milkii godhanii jiru. Dura ta'aan konyaa adda bilisummaa Oromoo obbo Abdataa Hoomaa sirna kana irratti akka ibsanitti guyyaan gootota Oromoo wareegaman yaadachuu qofa otoo hin taane qabsoo Oromoo jabeessuuf yeroo itti of kakaasani. Guyyaa ilmaan Oromoo aan Oromoo jedhanii of beekan fuulduratti kabajamaa fi guddaa. Maaliif jennaan gootota Oromummaa keenya nuutiksan Oromummaa keenya gadhaabuudhaaf lubbuu qaalii dabarsan isaan yaadachuudhaaf iddoo kanatti wal ga'e. Otoo danda'ame yaadachuurraa olittu waan kanaa isaanii godhan jiraate amma namatti tola. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo maraalessa gaggeessaa kan jiru ta'uu kan himan immoo obbo Gaashuu Lammeessaa gaafatamaa birkii beeksisiif odeessii ala adda bilisummaa Oromooti. Waan isaan irratti wareega kaffalan, waan isaan irratti hidhaman kanaa bakka geessisuudhaaf alaaf keessaan hawaasi keenya, uummati keenya, miseensonni dhaabaa jabaannee itti cimuudhaan injifannoodhaan galma yoo geenye. Adda bilisummaa Oromoo karaa hundaan qabsoo Oromoo jabeessuun alatti keessumaa karaa waraanaa humna jiru jabeessee hojjechaa akka jiru obbo Gaashuun himanii jiran. Humni waraana bilisummaa Oromoo daran cimuu qaba. Kana cimsuudhaaf adda bilisummaa Oromoo leenjiin waraanaa kuufamni meeshaa taa'uun barbaachisaa ta'uu isaatti amanee isa kanarratti intensively gadi jabeenyaan adda bilisummaa Oromoo
hojjetaa jira jechuudha. Hawaasa ayyaana kanarratti argamanis adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuuf deeggarsa kan godhan yoo ta'u gara fuulduraattis aga bilisummaan Oromoo galiisaa ga'utti karaa hundaan deeggarsa akka godhan addeessaniiru. Uummata Oromoo bilisummaa isaa labsatee akka biyyaatti hin beekamne haa ta'uti guyyaan gootota Oromoo kabajamu kun mallattoo uummata Oromoo biyya isaa bilisoomfatee abbaa biyyaa ta'uu agarsiisa. Gabaasa dhiyaateef dhaabasaa Waaqjiraa Melbourne, Austraaliyaa. Marii mata duree hojii dhabdummaa hir'isuu jedhu irratti akka argamaniif dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo dargaggoota Oromoo hedduu Adaamaatti galchaa jira waame. Dhuma walgahii kanarratti ambaasaaddara nageenyaa jedhamuudhaan miseensonni dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo gara 68 ta'an qarshii badhaafamuudhaaf jiru jedhame. Keessa beektonni dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo kan inni dargaggoota kanaa waamaa jiru isaaniin qabatee fincila xumura gabrummaa tasgabbeessuu fi miseensota isaanii kan kanaan dura Oromoota hiisisaa ajjeesisaa fi basaasaa turan galateeffatee badhaasuufidha jedhu. Dargaggoonni fincila xumura gabrummaa keessatti gara mootummaa turan 68 badhaasamuudhaaf maallaqni guddaan ramadameeraa fi walgahii ammaa kanaaf qarshii miliyoona 300 badhaasa durgoo fi meeshaalee bittaaf ramadameeraa jedha oduun nu ga'e. Tumsi bilisummaaf dimokiraasii uummattoota PFD'n har'a Jarmanitti walgahiisaa taa'e. Tumsi mormitoota mootummaa Itoophiyaa 5 kun korasaa magaalaa Firaankfurtitti godhate sanaan yeroo ammaa haala qabsoo godhaa jiran itti bahinsa kora isaanii duraa kan magaalaa Asmaraatti ta'an akkasumas keessa mootummaa Itoophiyaa fi tarkaanfii inni fudhataa jiru irratti mari'ataniiru. Adda Dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Dawaa'iin roobii darbee korasaa guyyaa lamaa xumure fincila Oromiyaa keessaa irratti waa'ee Oromoota ajjeefamanii fi hidhamanii murtee dabarse keessatti waan tokkollee hin jenne malee. Waltajjii dura taa'aa fi itti aanaan dhaabbichaa wal duraa duubaan obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi obbo Dammaqee Mokonnin gaggeessan sun qondaalota dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irratti quba qabaa oolee jedhame. Uummata to'achuu hin dandeenye jechuudhaan. Jilli US Ameerikaa roobii darbee Finfinnee galee tokko Itoophiyaa wajjin walii galtee waraanaa fi tikaa walii mallatteesse. Gama Itoophiyaatiin ajajaan waraana biyyattii Jeneraal Saamuraa Yuunusii fi ajajaan waraana Ameerikaa kadamee Afrikaa Jeneraal Deevid Roodriguez kan mallatteessan biyyoonni lamaanuu waraanaa fi tikaan akka wal gargaaraniif. Dhumarratti jimaata kaleessaa poolisoonni Beeljeemii nama yakkaan Awurooppaa keessatti barbaadamu tokkoon qabani. Mohammad Ibrahim bara darbe Faransaay Paaris keessatti ji'a darbe immoo Brussels keessatti boombii dho'ee lubbuurra balaa guddaa geessise warra qindeessan keessa jira jedhameetu barbaadamaa ture. Ibrahimiin nama lammii Beeljeemiiti. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Qophii waarii marii waliin turtii gaarii. Waldaan deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa walgahii mirga namoomaa Awustiraaliyaa Melbourne keessatti qopheessuutti jira. Walgahiin kun eebila 16 kaasee haga 17tti Melbourne keessatti gaggeeffama. Walgahii guyyaa lamaa kun dhimma mirga namoomaa Oromoo, dhimma baqattoota Oromoo fi haala Oromiyaa irrattis yaada ijaaraaf furmaataa ni dhiyeessa eegama. Walgahii kanarratti falmaan mirga namoomaa Dr. Trevor Truman Ingiliz irraa Awustiraaliyaa dhufuun hirmaatu. Dr. Trevor Truman waggoota 30 oliif dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuun isaanii kan beekamu. Dr. Trevor Truman bakka argamanitti walgahiin yookaan fooramiin guyyaa lama gaggeeffamuuf jira. Walgahii kanarratti hirmaachuudhaan mirgi namoomaa Oromoo akka kabajamuu fi Oromoon nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu gahee keessan gumaachaa. Waldaa deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kun qophii waarii mariiti. Waarii marii har'aa keessatti kan mari'annu nama sadiidha. Aliyyii Galatoo dhaabasaa Waaqjiraaf Anis Dassuu Duulaa waliin turra jechuudha. Amaarreen gaxumuraatti waliin turan affeerraa keenyadha. Har'a mari'annu haaluma yeroo irratti qabxii adda addaa kaafneetudha. Mooraa diinaati Oromoon kan jedhee waamu keessa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi tarkaanfiilee mootummaan dimokiraataa warraaqsa uummata Itoophiyaa Oromiyaa keessattii fi OPDO keessatti fudhataa jiru haa laallu. Yeroo ammaa kana wal ari'uutu jira, wal himatuutu jira, bulchiinsaa gaariitu hin jiru kanatti fincila kana kaasee jedhu akka gaaffiin Oromoo gaaffii bulchiinsaa qofaa ta'etti ibsuun kun jira. Yoo kana laallee fincila kana tasgabbeessineerra kanaaf waan tokkoon taanu jedhanii wal ari'uun kun deebi'ii ta'uu danda'a. Akka dhaabaatitti yeroo laallu warri
amma TPLF kun warra OPDO kana wanti ijaarataniif aangoo biyyattii sana to'ataniiti qabeenya biyyattii tanaa fudhataniiti dureessa ta'anii jiruu gaarii ofii jiraatanii biyyattii tanallee kontroolii godhanii bulchu. Dhaabni kun saniif ijaarame hojii isaa san jechuudha. Warri achi keessa qaxaramanillee amma namni OPDO waan aangoo qabu se'an. Oromoon aangoo takkumaa qabaatee hin beeku. Daladduu mootummaa saniin malee. Ministeera taate, jeneraala taate, maalii taate waan si kennan dalaguu dandeetta malee waan wayyoo ati gootee waan isaanii hin taane ta'e ati nuu mana dhaase. Namni Oromoo OPDO waan komatuuf illee guddaan natti mul'atu maaliif hojii isaanii ummata Oromoo gabbisu, ummata Oromoo wayyeessu, ummata Oromoo waan tokko godhuu miti. Manni akka bilisa bahee nagaan akka inni jiraatu bulchiinsa gaarii akka argatu ilmaan Oromoo warri achi keessa yaadanii hin jiran. Dhaabni isaan keessa jirani dhaaba ummata Oromoo miidhuuf ijaarame. Ilmaan Oromoo ammoo hedduun isaanii warri hajaa ofiitii fi hacha wanna jedhanii mootummaa kana gargaaranii uummanni Oromoo akka miidhamullee hin jiran jechuudha. Jara jidduu wayitu hin jiru kun namicha qaxaru kun ammoo namicha hojjetu. Namichi si qaxare tokko si ari'a. Warra OPDO nama Oromoo eessallee haa jiraatu federaala keessa haa jiraatu Oromiyaa isteeta keessa haa jiraatu eessallee haa jiraatu anytime ari'uu danda'a. Maaliif? Daladduu mootummaa saniin malee aangoo takkallee hin qabu namni Oromoo. Maaliif istraakcharii impaayirri itti ijaarameertu atin impaayiraa qaxaramtee hojjetta malee aangoo takkallee hin qabdu keessanii. Kanaaf jara jidduu maaltu ta'a namni gariin siyaasaan akka itti hojjetamu hin beekne OPDO maaliif akka itti jiru kan hin beekne yeroo ilmaan Oromoo qe'ee isaatti dhalatee guddatee nama beeku, nama jaalatu, nama waliin nyaatu kana yeroo achi ari'an, yeroo hidhani akka waan wanti balaa haarofti haarawa dhalateeti warri huu jedhee haarawa qabu hedduu jira Oromoo keessa. Garuu wanti haarofti takka ta'anii jiru. Jarri yoo hujii achi isaan kaayaniiraniif, hujii isaan achi kaayaniiran nama Oromoo miidhu, nama Oromoo ajjeesisiisu, qeerraa buqqisiisu, mootummaa jiru kana dureessa godhu, waa isaan jedhan dhaga'u, waa Oromoo dubbachuu dhabu. Kanaaf qaxarameera. Yoo isaan kanaa ala waan biraa ka hojjetan taate hin ari'aman. Yoo isaan ari'an ammoo uummanni Oromoo ammoo kan mufatullee hin jira, kan gammadullee hin jira. Suni akka hubannoo namaatiidha. Kanaaf mootummaa Tigireetitu uummata Oromoo bulchaara jechuudha. Dallaala kun akka kunoo ejentii OPDO jidduu kaateeti. OPDOon ammoo hojii mootummaan kaateessa hojjechuu waan hin dandeenyeef amma jidduu kaasaniiti ufumaa itti lufanii wanna jedhaaran jechuudha. Amma uummanni diinaan akka bulaaru reef argaara jechuudha uummanni hedduun. Qara ammoo hin argu maaliif nama Oromootitu jidduu jira jechuudha. Ejentiin jidduu keera jechuudha. Haalli kun yoo itti fufe namni Oromoo maal ta'a deema? Kama qara garaafillee jedhee waan adda addaafillee jedhee achi jiru hujii waan hin arganne baajetii waan hin jirreef jecha namni mootummaa kanaan lolu lakkoofsisaa dabalaa deemaa jechuudha. Maaliif warri amma dhufaaran kun afaan Oromoo iyyuu hin beekan jechuudha. Atilees warri ejentii achi jiran kunneen afaan Oromoo beekanii aadaa Oromoo beekanii nama beekanii haga wayii kanaafuu turan. Jidduu ka'uun kun qabsoo Oromootiif injifannoo guddaa baay'ee gargaara jechuudha bilisummaa Oromoo. Qacaraaf qacaramaadha. Dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay jidduu kan jiru akkuma nama hojii qacaramee fi hojii qacareeti ka jedhu tokko waan ibsu nutti fakkaata. Dhaggeeffattoota keenya kun qophii waarii mariiti. Aliyyii Galattoo Dhaabasaa Wajjiraaf Dassuu Duulaattuu mari'ataa jirra. Dhaabasaa isuma Aliyyiin kaasee kana akka biraatti yoo laalle maarra jira mootummaan akka waliigalaatti akka federaalaatti deebii inni deddeebisu waan inni amane kana yoo laalle sodaa keessa jira yookaan immoo seenaa guddaatu dalageera Oromoon erga garbummaa jalatti kufee kaasee wanta dalagamee hin beekne Afrikaa keessatti jedhama. Maal fakkaata keessa Itoophiyaa? Amala mootummaa Itoophiyaan dur itti jirurraa amma naan ilaalu Oromoon dhugaatti hojii guddaa hojjeteera. Hojiin guddaa inni hojjete mootummaan Itoophiyaa dur waama tokkoon dhaaba ture. Amma waan akkaataatti qabsoo Oromoo ibsu akkaataa waan Oromoon itti godhan kun waama tokko jedhee dhaabbata muuxannoo qabnurra. Amma garuu baatii 4 keessatti waan 5 jedhani. Yeroo jalqabaa warra gaaffii qajeelaa qabu lafan kan wal qabatee warra maalooti jedhanii kaasanii takka turanii warra humni kamiyyuu deebisuu hin dandeenye nu malee jedhanii maqaa hamaatiin illee amma waamuutti jedhanii bulanii akkas teeroristiiti jedhanii. Takka turanii immoo bulchiinsa gaarii dhabuurraa kan dhufe'anii lakki immoo warra hidhatee lolu waan adda addaa jechaa turan afaanuma isaaniitiin jechuudha. Amma guddaa ta'e waan amma ilaalu gaaffiin uummataa sirriidha. Nutu deebii kennuufi dadhabe waan amma isaan haasa'an kanarraa kaanee yoo ilaalle Oromoon iddoo jirurraa sagalee isaa dhageessise addunyaarratti
si'a tokko waan lama beeksifateera amma biyya waliif. Tokko Oromoon humtuu roga hundumaa gola addunyaa hundatti beekame sabni Oromoo kan jedhu silaa inni kunu hojii bara dheeraa hojjetamee kan beekamu. Lammata immoo Oromoon maal barbaada kan jedhu maa inni gaaffiin Oromoo kan jedhus beekameera. Amma gabaasa biyya alaa kanatti miidiyaa adda addaa dubbatamu Oromoon grievansii marginalization domination maqaa adda addaa jedhanii rakkoo biyya Itoophiyaa wajjin yeroo dheeraaf kuufamee qabu akka qabu namni hubate iddoo biraatti kana baase guddisee duroof keessatti kan beeku ala ba'ee beekameera. Mootummaan Itoophiyaa immoo kana haalee omtuu hin jiru jechuu hin dandeenye. Qabatama wanti isaan hojjetan ija saaxiluu fi rakkoo kana hiikuuyyuu akkaataatti dadhabee waliin rakkatu argina. Amma OPDO ari'achuun maaloo jechuun kana goona jechuun abbaa gadaa waamuun aslituun waan adda addaa waamuun kun rakkoon kun inni ijoonsaa kanaan furmaatatti kennina jedhanii konkuluuzinii tokkorra ga'uu dadhabuurraa kan rakkoon silaa Oromoo akkuma amma sila Aliin jedhe warra wayyaanee fi warra mootummaatu Oromoo keessaa nama qaba malee Oromoon mootummaa jiru sana keessaa nama hin qabu. Representation gahaa hin qabu. Nama sagalee isaa dubbatu, nama dhibee isaa ibsuuf hin qabu. Kanaaf representation sana immoo Oromoon akka qabaatu yoo mootummaan Itoophiyaa godhe amma rakkoon dhufu warra maqaxarameef kanatu dalla. Yookaan akkatti dubbachuu fi qabu. Kana baalaansii adda addaa kana sheek akka godhe agarsiisa. Hojiin amma hojjetame iddoo tokkotti mootummaa labsataniiru. Amma jalqabumarraa kaasanii gara bullisootti bulchiinsa ofii isaanii labsanii aanaa maaloo kana ofirraa ari'atanii ofiin bulchaa turan. Amma yarra dhufanii dhaabbatanii mootummaan kun nuun ta'anii labsatan. Inshallah arsi nageellee keessoo argiteetta ta'e uummati ka'ee seera biyyaatti dhaabbatee seera muree mootummaa ofii godhee islaamina nama najjeesina gaaffii keessan deebifadha. Inni sadaffaa nama du'e kana yookaan nama wareegame kabajaan owwaallan akka mootummaatti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa kabaja uummata Oromoo irraa hin arganne amma ijoollee wareegaman kan oolaalte ani alaabaan kaanii kabajaadhaan dhaqanii eebbisiisu. Kun maal agarsiisa? Sabni sun nama isaa wareegamu hiika itti kennee kabajaa gooti tokko argachuu qabu akka qabaatu godhee qabateera jechuudha. Callisee waan du'aa jiru. Mana yaalaa adda addaatti deemanii nama gaafatu. Mana hidhaatti nama gaafatu. Bakka garaagaraatti namni hidhamee jiru akka sagaleen isaa dhaga'amu godhu. Ofii kaka'umsa isaaniitiin iddoo garaagaraatti miidiyaan odeeffannoo haqaa fi iddoo jiranii sana ibsu baasanii hojjetu jechuudha. Kun yoo ilaalame waan sabni bilisummaatti deemu tokko walitti gurmaa'ee godhuu qabudha waan Oromoon godhe kunis waan guddaa waan nama boonsu kana caalayyuu immoo jabaatee akka deemu agarsiisaa jechuudha. Iddoo abbootiin qabeenyaatti nama saaman lafa baasanii ibsaniit kun ta'uun qabu jechaa jiru. Kanaaf wanti Oromoon hojjete kun akka uummataatti dhugumayyuu waan guddaaf jabaa ta'e natti mul'ata gama kooti. Yeroo tokko kan mallaa Amaaraa Dirijit kan jedhamu Injiinar Haayiluu Shaawol mallas haqee yoggaa inni gadi jedhee mataa cabsee gaafatu kaameeraa televezyiinii Itoophiyaatiin ka'ee mootummaan Itoophiyaa garuu deddeebisee suuraa san agarsiisee mooraa mormitoota tokkummaa Itoophiyaa jedhan keessatti goolii guddaa uumeera. Dhiyeenya kana immoo wanti kaka'aa ture keessattuu gara sabaa himaa hawaasaatiin Oromoo keessatti waa'ee abbootii gadaati. Abbootiin gadaa dhimma fincila biyya keessa amma jiru muummicha ministeeraa Itoophiyaa biratti dhiyaatanii mari'ataniiru jedhanii televezyiinii Itoophiyaa fi kan Oromiyaa gabaasan keessatti abbootiin gadaa hoggaa isaan gadi jedhanii luka muummicha ministeeraa Itoophiyaatti harka fuudhantu mul'atu. Maalirraa madda gadi walii jedhuun kun aadaa Oromoo keessa jira Alii? Ani hin beeku bakka itti dhaladhee guddatti namaaf gadi hin jedhan. Namaaf hin gadi jedhaniif tokkichi waaqa namaaf gadi hin jedhan. Namaaf gadi jechuun dhoggaa. Haa ta'u aadaa biyyattii Absiiniyaa warra Absiiniyaa kana biratti gajjechuun kun hin jira. Namaaf gajjechuu hin taane aadaa isaaniitii tokkas. Jarrini akkaataa isaatti jiraatan akka uummata Oromoo kana uummata kilaasii hin qabne miti. Gaasheefa qabanii maalii qabanii waan adda addaa qaban isaan jechuun nama akkaataa itti wal kabajanii wal ulfeessanii bakka itti walii kennan qabanii aadaa isaanii keessatti mul'ata. Uummanni keenyallee kan isaan waliin jiraatu aadaa sanii warri fudhate uuma jijjira. Garuu immoo abbaa gadaan miliyoona 50 kana bakka bu'a jedhamee amanama. Bara gadaa keessattis yookaan abbootii gadaa amma warra Gujii olaalte Kabooranaas achitti kacimee jiru jedheetaniini. Isaan wayita nama faana haasa'anii mataa isaaniitti gadi jedhuun agartu. Isaan kunis Oromoo miliyoona bakka bu'anii waan deemaniif
akka gadaatti yoo bakka bu'anii jiraatan mataa gadi qabuun kun Oromoodhuma 50 gadi qaban yookaan immoo sirni gadaa keessa kun jira ka jedhullee calaqqisiisaa laata tarii. Akkas gajjechuun isaanis siyaasa irraa yoo qabne rakkoo guddaa uummata Oromootiif akka siyaasaati yoo ilaalle maal mul'isaa fotoon sun yookiin immoo viidiyoon suni wanti inni mul'isu ijoollee qawwee afoo dhaabatteeti qawwee sodaachoo diddeeti qawwee fugajjechoo diddeeti qawwee afoo dhumataattu nama harka duwwaa jiru tokko nama angooyyuu hin qabne utuu mallasiinuu ta'e waan tokko warra argadha jettee gajjetta namittinuu nama biraatitu ajaja nama namni biraa ajaju kanaaf akkamitti gajjedhaan kun nama hedduu dallansiiseera. Abbaa gadaa dhiisiiti namnummaa hangafa kiyyaa tokkollee nama biraati yeroo akkas gajjedhu. Haawwatii fa'aa duuga jedhanii rakkoo irraan qabu nama akka figarii haadhaa fa'a duuga jedhee rakkoo irraan qabu. Nama kana yeroo inni akkas gajjedhu nama hedduu aare aaruullee qaban maaliif wanti inni uume hawaasa keenya keessatti yeroo kuun diina afoo akkasitti dhaabatu kuun ammoo mataan yeroo inni gajjedhu qajeelaa kan taane mul'isaa jecha. Karaa biraatiin an akka ofii kiyyaatti ilaalutti injifannoo jira karaa biraatiin. Injifannoo akka inni itti injifannoo ta'e utuu ijoolleen tunni yaatee wareegamuu baatte abbaa gadaa akkasi baasanii televezyiinii irratti mul'isan. Kunuu amma ulfinna ijoolleen tunni abbaa gadaatiin uumtee jecha. Uummata Oromooti isaan ulfeessa malee jarri kunniin isaan ulfeessu. Yeroo wanti akkanaa dhalatu akka Oromoo tokko guddifnee utuu hafarsuu baanne gaari. Wanti akkanaa lamuu akka nutti hin deebine rakkoo inni hawaasa keenya keessa uumuu danda'u walii himee injifannoo waan deemaarruufi yeroo ijoollee akkana wareegamaatti kan achi dhaquun hajaa Oromootiif gaarii moo hajaa Oromoo miidhaa laalanii achi dhaquun barbaachisamu hin barbaachisuullee yaada walii kennu. Yoo achi dhaqe ammoo akkam ta'uu qaba. Dhagaa gaafachuu irraa jalqabee waan dubbachuu qabu irraa jalqabeeti yaada walii kennaniiti waan dogoggora ta'eef waan hin taane kanneen malaan walii himaniiti uf keessatti jechuudha. Dhugaadha silaa otoo Oromoon biyya qabaatee ofii bulchaa ta'e gorsituullee qabaatu turanii akkas godhee akka seera keenyaatti akkasidha jedhanii dura gorsa kennuufi yeroo sana gadi baaniillee akkas dogoggora keessan galan ta'a. Mee dhaabasa mootummaan amma televezyiiniidhaan ta'e jedhee waraabee akkas fayyadameera warra jedhanii komatan jiru. Maaliif ani inni barbaadus akkuma injiinar Shaawolii godhanii abbootii gadaa Oromoo biratti jibbisuudha warri jedhanii yaadan jiru. Yeroo baay'ee kan deddeebisanii agarsiisan wayita isaan gadi jedhanidha. Miidhaa qabaa laata tarii jaarsummaa walii deemuun kun barbaachisaadha mootummaan fincila deemuu kana tasgabbeessuudhaaf jedhuun kun Oromoo irratti jaarsummaa yookaan immoo eenyuuf jaarsummaa deema Oromoon gama tokkoon miidhamaadha. Akkuma aliin isattis kakaaftanii dubbii rakkisaadha wannichi rakkoo jirutu amma kan waldhabe amma Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa. Jaarsi Oromoo jaarsummaa deemuu hin qabu. Akkuma teenyee ilaalu jaarsummaan kan dhufu yookaan warra sadaffaa wayiitu lakki jarri kun wal loluun qaban jedhee gidduu seenee walitti fida malee atotoo ajjeefamtuu mootummaatti waan hidhattee iyyattu tokkoyyuu hin jiru. Odeeffannoon kanaan wal qabatee dhufu inni warra abbaa gadaa barbaadanii natti fakkaatu kanatti dhaqanii dhiibbaatu irra ture ibsa eega isaan baasanii booda akka dhaqanii jara dubbisan dhiibbaatu irra ture. Dhaquu hin qabanii an akka kan gootti otoo dhaquu baatanii irra filadhaa garuu yoo dhaqan immoo maal akka godhan yaaduuti isaan irra jira. Waan kaameeraan hojjetu kana waan namni hojjetu kanas teeknikii isaa waan hin beekneef isaan gorsa barbaadu akkuma jedhame. Warri garmalee gajjedhe warra abbaa gadaa natti fakkaatu amma viidiyoo sanarratti sinnaa ilaalu jaarsolii wajjin hin deeman. Akkuma maaliin kakaase hawaasni keenya amma warri naannoo iddoo bulchiinsi warra Habashaa kun baay'inaan jiraatu. Aadaa gadi jedhanii nama gaafatu gooftaa kanaaf sagaduu kana otoo hin beekne dhanna godhatanii amma waan akkasii kanatti isaan irratti mul'ata. Akka waliigalaatti mul'anne abbaan gadaa jiru kun dantaa Oromoo eegsisuu qaba yoo ta'e Oromoodhuma wajjiniin dhaabbachuu kan irra jiraatu mootummaa wajjin dhaabbachuu hin qabu. Maaliif mootummaan sun mootummaa Oromoo waan hin taane mootummaa Oromoo miti otoo mootummaa Oromoo ta'e Oromoon ajjeesu Oromoo hin fixu hin hidhu. Asin afaan nagaa isaa inni igna akkas goonaa maaloo jecha uummata kun mooraa waraanaatti walitti qabanii hidhanii fixaa jiru. Kanaaf sabni du'u tokko mirga isaa falmachuu malee wanti jaarsummaatti dhaqxu. Eessa dhaabbattee jaarsummaa dhaqxe isaan toosii ajjeesaa jira. Qe'ee kee irratti qabeenya kee irratti. Warri biraa hoo jaarsummaa dhufanii jaarsa lakkaawwattee warri nu ajjeesus dhufee warri du'us dhufee namni wayii gidduu taa'ee dubbiin sun silaa hiikama aadaa nuti beeknu. Addunyaa irratti soo ta'e kanu. Amma warra nu ajjeesutti dhattee nu ajjeesinaa jechuun jaarsummaa otoo hin taane gabbaruudhaa harka kennachuudha.
sun immoo hiikaa akkuma adiin jedhi sana waan fakkaatudha. Halli ta'u akkuma amma jedhamu nawaan tokko dhalatu malasaa akkaataa hiikan lammata akka irra deebi'amne jarri sun maal gochuu akka qabu karaa danda'aniin irratti gorsuudha. Silaayyuu gadaa ta'e dinagdee ta'e maaloo ta'e lafa Oromoorra waanti jiru ammati mirga keenya arganne mootummaa sibitee jiru takka barbaade godha. Gadaan Oromoo achi jirus amantiin Oromoo achi jirus gabrummaa jala jira kan amanuun nurra jira. Wanti isaan godhan dhibbatti warra bilisummaaf deemu bakka bu'a jechuun dandeenyu. Waan godhan keessatti immoo jarri diddaa isaanii mormii isaanii falmaa isaanii kan saba isaanii kabajaa itti gochuu qabu warra achi jiran yoo dhuguma gaaffii uummata kanaa fedhii uummata kanaa yaada uummata kanaa wajjin jiru ta'e yoo xiqqaate irraa didanii dhaabbachuudhaan kabajaa saba isaaniitiif qaban mul'isuu qabu malee iddoo salphinaa dhaabbachuu hin qaban. Tole amma gara xumuraatti deemaa jira. Qophii marii keenya xumuruudhaaf jecha Aliyyi galma yaadame ga'uudhaaf Oromoon keessaaf ala dhaabbilee siyaasaa la dabalatee eenyurraa maaltu eegama? Takkaffaa yaada toluu qaba namni Oromoo bakka jirutti yaadni inni toluu qabu gara bilisummaa fuulaan deeffachuu. Attamitti mootummaa kana ofirraa buufnee fi mootummaa keenya qabaannaa irratti yaadu mootummaan keenya maal fakkaachuu qaba poolisiin keenya waan adda addaa irratti maal ta'uu qaba fayyaa irratti ollaa irratti foreign affairs waan silaa barbaachisu waan qabnu kan akkamitti fanna waa'ee waraanaa haa ta'u uummanni Oromoo waan Oromoo kana bakka dhaqe maratti maqaa Oromoo eegu waan Oromoo waan gaarii dhiyeessu namni Oromoo bakkuma jiru marattu haga danda'ametti dhugaa walii himu wal caqasu walii obsu baay'ee yeroo rakkisa yeroo amma keessa jirru kun maaliif yeroo waa hedduutti dhabuu dandeenyu yookaan immoo waa hedduutti argachuu dandeenyu waan ta'eef jecha namni hedduun wal obsu wal caqasu waa hubachuuf yoo dhaansa godhu waa kennuuf yaalu yeroo amma yeroo waa fudhatanii yeroo waa kennan yeroo invest itti godhan jechuudha waa'ee Oromoo kanatti fiicharii ijoollee keenyaa irratti invest itti godhan kanaaf yeroo waa Oromoo fudhatanii miti gabaabatti namni Oromoo martuu bakka jirutti waan qabu kennu ka mallaqa qabu mallaqa ka beekumsa qabu beekumsa ka jaalala qabu jaalala ka kabajaa qabu kabajaa ka icciitii gosuun icciitii so waan silaa ummata Oromoo kana fayyadee isa gabbiseeti waan tokko isa geessuu danda'u irratti namni martuu bakka jirutti hojjechuun guddisee barbaachisaa jedha. Dhaabasa eenyurraa maal eegama? Nama hundarraa wanti jechuu malu hojjechuun barbaachisaadha. Amma namni ga'ee mataasaa qaba. Tammaanni waraanni waan hojjetuun beekama. Amma waan nuti dhufaa deemu baay'ee jira muuxannoo kanarraa. Amma haala kanarratti argitaniitu ta'e yeroo dhuma namni biyya keessa waa godhu namni hiriiratti fiigu waan akkasii kana hiriiran bayinaa kan jedhu irraa otoo hin taane rakkoo hundumaa hiriiraan hiikuu hin dandeenye. Ammuma bilisummaa keenyaaf deemnu amma qabsoon keenya jabaatu waan adda addaa nu gaafata. Maallaqa nu gaafata, hiriira deemuu nu gaafata, hojii dippiloomaasii nu gaafata, nama hidhame gaafachuu, nama madaa'e waan adda addaa gaafata. Namni kun immoo araddaadhaan ka'ee horii walitti qabuutti fiiga. Inni sun rakkoo mataasaa huumaa deema nu keessatti. Kanaaf namni wayiif adeemna jaateef ammumaa qabee waan barbaachisu ijaaraa adeemuun gaariidha. Warra waraanaatiif horiin akkatti dhaquu malu lafa kaa'ee mariyatee gaafatee horii walitti qabuu qaba. Amma lafa ga'ee horii fidee fa'aa fiiga namni. Boru ijoollee biyya keessatti wal'aansoo godhaniif horii akkamitti erga? Mootummaan Itoophiyaa siidha akka callistee horii ergite jara sinidha. Kanaaf itti yaadanii waa hojjechuu. Biyya alaa kanarratti maalii manna? Maal jennee jara ofitti hawwanna? Eenyu fa'aa dhaqee nuu dubbata jedhee namni lafa keewwachuu qaba. Amma koominitiin ala kana jiru, siviil soosaayitiin ala kana jiran, waraanni biyya keessa jiru, jaarmiyaan siyaasaa jiru. Amma ijoolleen ijaa fincilaniif kaanee tokko haa taanu fa'aa jiru. Kanaaf waan dursanii hojjechuu qaban hojii mana isaanii namuu dafee fixachuu qaba. Yeroo san hojiin hojjetin jechuun miti yeroo tokko hiiktu rakkoonuma dhalata namni qaroo ta'ee hubannoo isaa fageessee yeroo mara of qopheessee deemuu qaba. Waan tamma nuti goonu rakkoos nuti dabalaa ijaa deemuuf rakkoo kan akkamitti salphifna eenyu fa'itti kana kennina kan jedhuuni akkuma amma jedhamu waan kiliir ta'e maammata kiliir ta'e lafa keewwachuu jaarmiyaa kiliir ta'e maalitti eenyutti maal akka kennan eenyurraa maal akka fuudhan keessaa alaan of jabeessanii fuulduratti deemuu gaafata warra miidiyaa kana wal qindeeffachuu qabu odeeffannoon bara kana akkuma argetti faca'aa isa keessa namni odeeffannoo dhugaa fi qajeelaa akka argatu irratti jabaatee namni hojjechuu qaba. Seentariin bakka adda addaatti wal jajjabeessuu waan amma argamerraa ka'anii
jabina ofii eeggachuu laafinoota jiran dafanii karaa aadaa, karaa amantii, karaa jaarmiyaa siyaasaa, karaalee maraan hiikkachaa fuulduratti deemuun gaariidha. Tole galatoma Aliyyii Galatoo fi Dhaabasaa Waaqjiraa dhimmoota adda addaa kaafnee kutaa lamatti qoonnee kan mareechaa turre qophii waarii marii kanumaan xumurreerra. Dhaggeeffattoota keenya kan waan waliin turtaniif fayyaa ta'a. Walii galatti qophiin keenya kana fakkaata ture jechuudha. Nagaatti.